Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaa. Qophii keenya har'aa keessatti wal hubannoo adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii, adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaaf gurmuu qabsaa'otaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e ilaalchisee walga'iiwwan London UK'f Albertaa Kanadaatti ta'an ilaalla. Akkuma beektan walta'iinsa qaamilee adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee walga'iin ibsa wal hubannoo bakka bakkatti adeemsifamaa jira. Walga'iiwwan biyyoota garaagaraa keessatti ta'aa jiran keessaati reediyoon Afuura Biyyaa walga'iiwwan London UK'f Albertaa Kanadaa hordofteetti. Jalqaba irratti walga'ii London UK'tti ta'e ilaalla. Walga'iin ibsa wal hubannoo adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumiif adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa akkasumas gurmuu qabsaa'otaa guraandhala 16 bara 2013 magaalaa London keessatti ta'e milkiin xumurameera. Walga'ii kanarratti miseensotni deeggartootniif uummatni Oromoo London jiraataniif biyya Ingilizii naannoo adda addaa irraati heddumminaan argamanii turan. Haalli waliigalteef wal hubannoo karaa bakka bu'ootaa qaamota sadanii wal duraa duubaan dhiyaatee ture. Walga'ii kana ilaalchisee bakka bu'aa adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii UK kan ta'an obbo Barsiisaa haasofsiisnee turre. Kaayyoon walga'ii har'aa akkuma walta'iinsi fi araarri qaamota adda bilisummaa Oromoo ammaan dura sababa adda addaatiin walirraa adda bahanii turanii jechi qaama ABO Shanee Gumii, qaama ABO qaama ce'umsaa fi gurmuu qabsaa'otaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo kan jedhutu bakka tokkotti ta'eeti wal ibsa wal hubannoo kana godhuufidha walga'iin har'aa. Nama baay'ee irratti hirmaate? Namni hedduutu dhufee jira har'a. Eessaa dhufan? Biyya Ingilizii bakka adda addaarraa London, Manchester, Leeds, Yorkshire, Wales, biyya adda addaarraatti dhufaniiru. Nama meeqa ta'u hirmaattootni? Namni dhibbaaf digdama akkanan ta'a. Ergaan darbaa jiru wal hubannoo qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo akka uumamee fi wal hubannoon sun immoo gara fuulduraatti qabsoon bilisummaa Oromoo akkaataa itti gaggeeffamu irratti jabina kan kennu fi uummannis haala kana dhaga'u wanta fedhuu fi waan kanarra ture kan ergaa guddaan har'a darbaa jiru. Baay'ee gaariidha. Walga'ii wal fakkaataan addunyaa mara irratti adeemsifamaa jira. Walga'ii isa alanaa kana warra kaan irraa walga'iiwwan baay'een kana duras ta'aa turaniiru. Maaltu adda godha? Walga'ii ammaan dura kan ta'aa ture qaamonni adda addaa yeroo adda addaa godhaa jiru. Kaan illee immoo otuma walga'ii adda addaa ta'uu godhiinsan turan ni jiru. Kan ammaa kun garuu walga'ii walooti kan hundaa keessattuu qaamota qabsoo bilisummaa Oromoo warra hiree murteeffannaa Oromootti amananii fi kaayyoo adda bilisummaa Oromootti warra amanantu walitti dhufee gurmuu tokkootiin waloodhaan ibsaa fi yaada wal jijjiiruu irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef kan yeroo kaan irraati adda ture. Baay'ee gaariidha obbo Barsiisaa. Akkuma beekamu naannoo waggootii 10f qaamolee ABO lamaan gidduu wal dhabiinsi ture amma gar tokkotti dhufee wal qabatanii harka wal qabatanii gara fuulduraatti qabsoo tarkaanfachiisuudhaaf waliigaltee irra ga'ameera.
والأبين سكن درته دوغورا مراتي مال تبرما مال برتن برنوني هدو تبرتامي والأبي أمان درارا توكو أدتك أودامي قبصو رومو غرفول درات غاقيسوني هم نلافس فكتا إتو برتامي لما فا أورومون ولتدفي ولين هاساهي ركنا جرو فرجو أتو دندهو حالة القرآني أدبه على ترجمة بودا ولرت أوديس ولرت خلولون كوني بوا كان كامنة تبرتامي أتانكو دمونا كهمنا لافسو توكو برتامي لما فا نمني كامتوكو دابتوكو كيسجرو دابسنا كيس تاء سيرا في هيرا كابوتين لكن جرو فرو أبي أتبه وراوديسون داتا بيسا توكو كتايتي هو بتامي كامبرا آداني إلا فيلامي يعني أورمون كابوتي دم بهي ودينها سودا دبوني داتا بيسا توكو تريد جادا أما فول درات وان كان الراتي برنوتني أرجمي غير فول درات أكا سيرات أكا عادا أوروموت أكا إلى فيلاميت ولينها ساني ركنا جرو فراتني غرفول درات كابسو بيسور رات أكا يفتامي تبرتامي جتشار كانت برنون أرجمي باية غاريدا غرفول درات ركني والفكاتاتي أكن هن على النيف ولا فتا إجرا ifatti wanti lafa taa'e walumannoo fi waliigaltee kanarratti ifatti wanti lafa taa'e waa'ee sanaatiin guddaani innis maali fuulduratti rakkinni yoo uumame rakkina sana seera qabamu adda bilisummaa Oromoo seera baay'ee bareedaa qaba sanaatiin dhimma bahee furuu seeraa wal gaafachuu wal qeequu wal sirreessuu kan biraa rakkinichumti akka hin dhufne rakkinichi akka dhufne xiinxalu yoo rakkinni dhufe dafanii furmaatatti kennu fi wal xiiqii wal qabachuu fi wal irratti hojjechuun hafee fuuldura diina guddaa irratti diina Oromoo irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu kan fuulduratti lafa kaa'amee jechaadha. Baay'ee gaariidha. Amma gaa walga'iin bakka bakkatti iddoo baay'eetti ta'aa jira guutummaa addunyaa irratti. Walga'iiwwan kana booddee maa inni gaa steepii nattaan? Murtii walga'ii waliigaltee adda bilisummaa Oromoo irratti darbe kana hojiirra oolchuudha kan kana booda itti fufu. Maal fa'aadha gaan? Kaayyoonni jiru dhaabni walitti dabalamee bakka tokkotti maqaa tokkootiin itti fufuudha. Inni yeroo dheeraa fudhata? Hammam fudhachuu danda'a? Yeroo guyyaa gabaabaa akkasii jedhee guyyaatti tilmaamuu hin danda'u garuu ammumarraa jalqabee ammaan durarraa jalqabee guyyaa waliigalteen sun ta'e irraatii jalqabee irratti hojjetamaatti waan jalqabee fi yeroo gabaabaa keessatti xumuramee dhaabni walitti dabalama kan jedhutu jira. Obbo Barsiisaa maqaa dhaggeeffattoota sagantaa kanaan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Isinis iddoo galatoomaa.
Rato kofture idam kolchite bogama kede idagurumadi kapson si pikile igago totatin sensi thole aloro mota ongol shagaruma lukata orumia Orumia, Muradi Mama, Sakara wala bumaduga, mulke sabili sumahaka, kecha orumuata zikoba, bumati yatim nadaga, kecha orumuata zikoba, bumati yatim nadaga. Abako walaba, kankamne dittiba, arakan ke koba, kankamne zaddaba, aji ke janati, iranundi, wala bumma kenya, sikofan muhabbi, wala bumma kenya, sikofan muhabbi. Sakara wala bumaduga, mulke sabili sumahaka, kecha orumuata zikoba, bumati yatim nadaga, kecha orumuata zikoba, bumati yatim nadaga. Baji
qabsoon maalagamte maalagaan dardarte gochaan maalummaa kee ifamee kan batte daamee isa qabsoo ilmaan Oromoota karaa kee qofaatu naannolee haala karaa kee qofaatu. Saharaa bumaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa jecha Oromoota si qofaa bumaa biyyattiin madagaa jecha Oromoota si qofaa bumaa biyyattiin madagaa jecha Oromoota si qofaa bumaa biyyattiin madagaa jecha Oromoota si qofaa bumaa biyyattiin madagaa. Chawru mota zikoba, kumati yatin nadaga. Dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Afura Biyyaati sagantaan keenya itti fufa. Kanattaan suudhaan immoo akkuma jalqaba sagantaa keenyaa irratti beeksifne walgahii wal hubannoo qaamolee adda bilisummaa Oromoo Edmonton Albertaatti ta'e isinii dhiyeessina. Reediyoon Afura Biyyaa walgahii Edmonton Albertaatti ta'e irratti argamuudhaan bakka buutota qaamolee adda bilisummaa Oromoo lamaanii waliin gaaffiif deebii gooteetti innis kunooti. Dhaggeeffattoota keenya gara gaaffiif deebii raadiyoon Afura Biyyaa hogganoota adda bilisummaa Oromoo waliin adeemsistee otoo hin seenin dura haala walgahii kanaa ilaalla. Guraandhala 16 bara 2013 muummichi magaalaa Albertaa Edmonton keessatti sirna ho'aan kan baname walgahiin wal hubannoo dhaabolee adda bilisummaa Oromoo lameenii hawaasa Oromoo naannoo Edmonton akkasumas dhiha Kaanaadaa magaalota adda addaarraa walgahii kanarratti argamaniiru. Obbo Yeddii Boruu adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumiirraa, Obbo Damisee Kabbada Sardaa adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa irraa dhaabolee isaanii bakka bu'uudhaan haala araaraa dhaabolee lamaan gidduutti ta'e ilaalchisuudhaan ibsa bal'aa kennaniiru. Hawaasa Oromoo walgahii kana irratti argaman irraa gaaffilee ka'aniif deebii kennuudhaan akkasumas yaada dhiyaatan irratti mana mari'achiisaniiru. Haala araaraa dhaabolee lameen gidduutti ta'e kana ilaalchisuudhaan raadiyoon Afura Biyyaa bakka bu'oota lameen haasofsiisteetti. Gaaffiin raadiyoo Afura Biyyaa inni jalqabaa dhaabolee lamaan gidduutti haalli araaraa yeroo hedduu adeemaa tureera. Walgahii wal fakkaataanis bakka garaagaraatti tahaa jira. Isa kana maaltu adda isa taasisa ka jedhu ture. Obbo Yeddii Boruu Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo irraa walgahii kana dhugaadhaa bakka hedduutti gaggeessaa turre san keessaa kun tokko haara gaggeessaa jirru. Walgahii kana walgahii amma dura gaggeessinee jirurra wanni isa adda godhu inni dura haamilee uummanni naannoo kana jiru walgahii kanatti argaman haamilee isaan garsiisaniitu adda godha. Haamilee uummanni haamilee cimtuu qabaachuu uummanni akkaataa itti waliigaltee fi araara bu'e kanaa fi tokkummaa abaa'oo tokkomsuu kanatti hojii jiru irratti haamilee fi fedhii inni qabu utuu hedduu haamilee namaa kanna isaatu adda godhaa jechuudha. Kaan walgahii kana irratti namoonni argaman miseensonni gara lachuutu deeggartoonni hawaasni Oromoo kan naannawa kana jiru hedduutu magaalaa adda addaa irraa walitti dhufee walgahii kana irratti argamuun walgahii kana adda godha jechuudha. Nama hedduutu bakka hedduurraa dhufee walgahii kana irra qooda fudhate. Wanni biraa akkaataa itti namni asitti walitti dhufee walitti agarre kun dhugumaan kan Oromoo gidduutti araarri bu'ee Oromoon bakka isaa bakka durii sanitti tokkummaa isaa sanitti deebi'aa jiraachuuf deebi'uu isaati nama agarsiisaa kanaatu walgahii kana irraa adda godhaa kan jedhu qabnaa jechuu gabaabatti. Gaariidhaa galatoomaa obbo Yeddii. Obbo Damisee Kabbada Sardaa qaama cehumsaa adda bilisummaa irraati. Yeroo dheeraadhaaf yeroo baay'eedhaaf yaada wal dhibaa ija dalgaa wal laalaa turtanii amma wayitii wal cina teessanii haasoftan maaltu isinitti dhagahama? Wanti nutti dhagahamu wanti guddaan
kaayyoo kanaaf Oromoon akka yaada adda bilisummaa Oromootti alagaan qabame cunqursaa alagaa jala jira. Biyya isaatti abbaa qabeenya isaan taane abbaa biyyaa isaan taane abbaa seenaa isaa abbaa aadaa isaan taane isa kana duukaa turre jidduudhaan namni yaada adda addaa qabaachuudhaan amma ta'e tokko waggaa kurnan darbe kana jeeqamni hin ture jaarmaa kana keessa jeeqamni sun furmaata argachuudhaaf xiqqoo yeroo dheeraatti fudhateera gara waggaa 3 asii qunnamtiin hin ture haasofni hin ture jidduutti yoo ta'u xumuraman dhiifame amma garuu haalli biyya jiru haalli uummanni Oromoo biyya jiru keessa jiruu fi hawaasni ala jiru hawaasni adda addaa isa jeeqama kanas hin jaalanne nama Oromoo kaayyoon Oromoodha wallaassoon Oromoof godhamu humna tokkoon yaada tokkoon hiriiruu qaba kan jedhu ture isa kanatu walitti nu fide har'allee asitti argamuun keenya waliigaltee araaraaf waliigaltee kan jedhu kana qooqa kana lamaanuu interchangeably ittiin dhimma baana waliigalteetu godhame gara kaayyoo ganamaa sanatti namni yaada tokkoon bobba'u yaada tokkoon bobba'u immoo hawaasa irratti hundaa'uu qaba uummata irraa deeggarsi tumsi jiraachuudhuma qaba biyyaa isa laafis isa kana gochaa jirra wanti har'aas jirruu fi waan irratti waliigalame kana badii gara fuulduraa godhame sana rikoordiin dabarsine kan qajeelchu qajeelchine kan irraa baranne gara fuulduraa garuu badiin akkasii akkan godhamne waliigalteen illee yaadni adda addaallee yoo jiraate dhiyootti duukaa deemanii qajeelchuu furmaata argarsiisu isa kana gara fuulduraa isa kanarratti waliigalame waan irratti waliigalame kanammoo hawaasni akka utubu hawaasni akka qooda fudhatu sochii Oromoo godhamu hawaasni akka to'annaa hawaasaa malee wanti yaadame kun gufuu tokko malee qajeelee bakka barbaachisu yerootti barbaachisutti ga'uu waan hin dandeenyeef isa kanaaf as jirra. har'a wanti godhame isuma kana bobbaan amma jiru kan duratti atiyyoo nuu kaafte kan biyya adda addaatti naannoo adda addaatti godhamu kanuma irratti kan hundaa'e yaada tokkotu bobba'aa jira jechuudha. Gaariidha obbo Damsee Kabbadee Sardaa baay'een isin galatoomfadha mee gara obbo Yaddiitti deebi'a obbo Yaddii garaagarummaan yeroo muraasaaf jaalleewwan isin lachuu gidduu dhaaba keessa lachuu gidduu jirus ture amma furmaata argate haa jedhamu malee duraanillee isinii jaalleewwan kaayyoo tokkoof waliin falamaa turtanidha. Rakkoon akkasii akka lamuu dhaaba keessan keessatti hin argamne yookiin hin mul'anneef tarkaanfiin karaa dhaaba keessanii fudhatamaa jiru gaaffiin kun kalachuu keessaniiti maal hojjechuudhaaf qophaa'aa jirtu akkamitti yaada akkasii akkan yookiin garaagarummaan akkasii akka hin mul'anne gochuuf qophii taatanii jirtu amma. Jalqaba mee waan ta'e kun wanni ta'e kun dhugaa rakkoon nu gidduutti uumame kun waa hedduu miidhe nu gidduuttis hawaasa gidduuttis uummata gidduuttis keessa keenyatti immoo jaallan waliin qabsaa'aa turre waliin kufaa turre waliin dhaabbachaa turre isa bira dabarree immoo akka nama tokkootti akka maatii tokko wallaalaa turreetu addaan faca'ee bakka lamatti adda ba'ee kan nuufis jaallan warra qaama jedhamsaa qofaa yoo ilaalle jechuudha. Inni kun miidhaa guddaa qaba. Qabsichattis miidhaa qaba. Akka namaatti illee nu gidduutti illee miidhaa guddaa fidee jechuudha. Har'a wanni sun furamuun nuun kun walitti deebinee bakka keenya kan durii sanitti wal deebifnee akka keenya kan durii sanitti waliin hojjechuudhaaf jalqabarra jirra jechuudha. Jalqabna gaariirra jirra jechuudha. Amma kana yeroon jiru warreen akka namaattu adda baanee turre walitti dhiyaachaa jirra waliin deemaa jirra waliin yaada tokko irratti waliin hojjechaa jirra haala san dhiifnee sun akka nutti hin deebine goonee waliin kana booda tarkaanfachuu irratti kan jiru jechuudha kan itti jiru jechuudha. Kana booda maaltu ta'a haalli kun akka hin deebine maal godhuu teessanii fuuldura maal gootanii kan jiru wannummaan guddaanuu tokko araara kana keessatti kaa'ame haasawame. Rakkoon ni gidduu ture suni maal faadha rakkoon akkasii immoo fuuldura akka hin deebine maal irraa baran fuuldura akka hin deebine immoo maal lafa kaayyannaa kan jedhu sanii jechuudha.
wanni maanguddaan tokko akka kanaan waan irraa baranne hedduu qabnaa lafa kaayyannee jira jechuudha. Wanni kun immoo fuula dura keessa keenyatti akka hin deebine waan godhuu qabnu lafa kaayyannee jira jechuudha. Maal jechuu gabaabumatti yoo yaanni garaagarummaan warra qabsaa'oo dhaaba tokko keessa jiran jidduutti dhufe yaada san teenyee mariidhaan waliin mareennee akka gaariitti irra dubbannee yaanni sun kan diigu osoo hin ta'in yaanni suni akka inni nuuf tolutti akka qabsichaa tolutti tolfannee deemuu danda'uu qabnaa jechuudha. Yaanni garaagaraa jiraachuun dhaaba keessa uummata keessa nama keessa guddina malee laafinaa fi kufinsaa miti. Ka kufinsaa fi laafinsa ta'uu gaafa namuu yaada ifii dhiyeesse qofa ta'uu qaba jenne. Kan waliigalle irra fudhachuu dhiifnee keenya qofa kan an fide qofa ta'uu qaba kan jennu gaafa karaa san hordofne balaa fide jechuudha. Immoo yaanni dhufee taa'anii irratti taasifnee yaadarra waliigalle keessattuu harki wayyamni irra waliigalle san fudhannee yoo deemne rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf fuuldura wanni qabsoon keessa dhufe ka wal tuqa yaada guddaan isaa wanni biraa gara biraan jiru yaanni akka itti qabamu jira jechuudha. Akka silaatti qabamu san qabamu oolaani rakkoo nuuf fide. Kanaaf qabaan isaa fuuldura katti marehannee yaadota dhiyaate kanarraa tokkotti yaada deeffannee isa fuuldura qabsoof bu'aa qabu sanarratti waliin akka hojjennu murteeffannee jira jechuudha. Kun jidduu deebi'uu hin qabu. Yaadaan wal dhabneef wal diinee wal facaafnee hin deemnu. Yoo rakkooleen nu keessa dhalate rakkoo san osoo gadi hin baafne keessa keenyatti hiikkachuu danda'uu qabna kan jiru irratti murtii keenya jechuudha. Kanaan wal diiguu hin qabnu kan jiru abdii qabna. Kana gaafa akka seeraa fi heera qabnu keessattis lafa kaayyannee hojii hojjennu hunda keessattis akka qajeelfamaa lafa kaayyannee hojjechuudhaaf teenya. Yoo akkasitti deemne abdii guutuu qabnaa wanni kun akka nurratti hin deemne jenneeti yaannaa kanuma gaagara lichuutu irratti amannee deemuu jiru. Yaada kana irratti obbo Damsee Kabbada Sardaa waa itti dabaltan qabdu. Wanti irratti dabalu ani hamma ammaa jaarmaa tokko keessa yaadni adda addaa jiraachuudhuma qaba. Yaadni adda addaa suni positively freely discussed ta'ee ilaalamu irratti mari'atamuu qaba. Aadaan nuyi amma developing godhini rakkinni tokko yoo jaarmaa keessatti uumamu yaadni haarofti tokko yoo dhufu abbaan yaada haaraa sana qabu fidee ajandaa godhee irratti haasofsiise furmaata barbaadu wanti majooritiin konsensasiin irra gahe duukaa hiriiru isa kana Oromoon yaada adda addaa rakkina adda addaa tuulii ittiin hiikuu qaba. Oromoon haasa'u yaa'u yoo waa tokko hubatu yoo rakkina tokko argu Oromoon dhufee haasa'e rakkina sanaa furmaata argachuu isa gochuu dadhabbiidha amma kan jiru. Akka ajandaatti dhufee wanti irratti walii didamee gargar bahamee hin jiru. Walitti lallabu alaala ijjatanii walitti lallabuudha. Kanaafuu abaritu kana godhee abaritu sana godhee garee kanas sana godhee kan jedhu. Amma gara fuulduraa wanti kun waggaa 10 fudhate yaanni haarofti jiru kun waggaa 10 ol fudhateera. Amma gara fuulduraa rakkinni tokko jaarmaa tokko kana keessatti yoo calaqqise yeroodhuma huban namni hubate yaada kana fidee irratti haasofne furmaata kennine waliin qajeeluu kan jedhu. Asirratti meekaanizmiin itti yaadi akkasii yookiin garaagarummaan akkasii yommuu uumamu itti fagoo hin deemin yommuu san hatattamaan itti fooyya'uu danda'u yookiin yaadi diigaa ta'e tokko akkaataa inni itti gadi bu'ee uummata keessa hin seenne gochuu danda'u meekaanizmii isaa lafa kaawwatan immoo akkuma kanaan dura akkasumatti. Inni ni jira duraanis lafaa qabnaa bara hujuma irratti tolchachuu dadhabne hanqanne malee wanni dhibe tokko loon hin jiru. Heera qabnaa sirna qabnaa seera qabnaa akkaataa itti bulchiinsa wal bulchinee waliin deemnee wal tajaajiluu qabna jechuudha. Inni kun lafa jira. Isa sanni itti dhimma bahuu dadhabne. Isa saniin abboomuu dadhabne. Maaliif? Kun egaa rakkinuma amma reefu himnu kana yoo yaadni kiyya fudhatamuu dide isa kanaaf hin abboomuu keetiin utaalee jechuudha. Takkaa yoo rakkoon dhalate rakkoo kana taa'ee ni hiikkadhu karaa biraatti ni hiikkadha jeetiin yaada biraatti seena jechuudha. Ka keessatti hafoo yaada sana hiikuu dhiiseeti akka yaadni namni rakkoo qabsuun dhiibatee waan kana keessaa bahu wanni godhamuus uma jiraataa jechuudha. Kanaaf sirnichinii fi haalli ittiin wal qabnee waliin deemnu kan aadaa Oromoorra
qabdu maleehu ka aadaa Oromoo irraas fudhannee sirnaa fi heera deeffannee ittiin hojjechaa jiru bal'aa bareedaa gaarii qabna. Isa san keessatti fixachuu dadhabnee amma wanni guddaan tokko maali yoo wanni tokko dhalate achi deebifne achi keessa fixachuu qabnaadha amma hundinuu wanni guddaan tokko irra walii gale heera sirna seera tumanne san kabajnee san keessatti sirna sanii fixannee sirna sanii waliin tarkaanfachuu qabna jechuudha. Inni kun yoo ta'e rakkoon hin jiru wannummaan jaarmee ta'ee hubar namaatu walitti dhufa ka yaada adda addaa qabu walitti dhufa akka nama tokkotti jaarmeen tokko immoo akka nama tokkotti yaadee deema dila namaa kana walitti fidee yaada tokko walitti dafee akka yaada nama tokkotti deema jechuudha jaarmeen isa kana deemuudhaaf sirna heera ittiin wal tootee ittiin wal bulchee deemuu qaba. Isa san rakkoo irraan qaba adda bilisummaa Oromoo bareeda qaba kaatabamee jiru. Inni sun hojiirra ooluu olfachuu ittiin abboomuu isa jala buluu saniitu hanqina kana fide malee sirna sanni qabna kanuma qabnu kana yoo irratti hojjennee isaan wal qabnee deemne kana booda balaan isin dhufu kana booda rakkoon isin dhufu wanni takka wanni Oromoon xiqqoo dhibama qabu wanni namni tokko jaaramee keessa dhufuuf yaada mataa isaa qofa jaaramee keessatti gaggeessuuf ka dhufu ta'e namni kun jaaramee waan isa beeksiseef hin jiru. Yaada nama tokkootiin deema kan jiru diktaataraas matuma isaatiin deema jechuudha waan jaarame keessa dhufuuf hin jiru. Namni wanni jaarame keessa dhufuuf yaadni adda addaa kun walitti dhufee walii tumsee waan waloo tokko ka barbaadu san irratti waliin gurmaa'ee waliin deemuudhaaf. Hoggaa kana jennu immoo yaadni dhiyaate takka dhiyaatee dhaaba sanarra waltajjiirra dhufnaan yaada nama saniitu ta'uu hin qabu. Yaada waltajjii yaada dhaaba saniiti. Karratti haasa'ee murteeffatu waloo keenya jechuudha. Oromoon kan duraati namchuma yaada san kannete abalu kannete jennee gabbaane wanni nuuf hin jiru jechuudha yaadni sun yaada keenya har'a wanni harkaa jirru immoo warroota ama diidam soddom qabsoo wal keessa jiru ka yaadni isaanii yaaduma tokko yaaduma dhaaba kanaafaa jennuutu gaafa sanuu ani yaada kanaatiin qabajee namni dubbata kana gaa sirna jaarmaatiin yoo laalle sirna jaarmaatiin ala yaadniin an kannadhe dhumate gaafa an dhaaba kana keessa fidee kan sanbooda yaadni sun ka kooloo keenyaati malee yaada mataa kiyyaa ta'uu hin qabu ka fudhatamuu qabu immoo kan waloon keenya irra guddaan keenya irratti walii gallee deema jechuudha yaadni kiyya deemuu hin qabu anis saniif abboomuu hin qaba yoo yaadni kiyya illee hin kufe yaada irra wayyamni fudhate saniif abboomuu hin qaba wanni maan dimokiraasii yaadni kanaa bara wanni biraan jirtu duba dimokiraasii dubbachaa dimokiraasii lallabaa sirna dimokiraasii kanaa yoo xiqqaasaatu jirran oolchifanne warri ni beeyin osoo jennu isa kana rakkooni kanammoo nu qofaa miti addunyuma cufaatu sirna sanatti itti bulee sirna saniin deddeemaa jira yeroo har'aatti kanarraa ala ta'uu hin dandeenyu yaada hedduu qabaachuun fayyaadha nagaya yaada san immoo irra mareetanii yaada bareedaa waloo keenyaaf tosan tolfatanii waan qabsichaa bu'aa qabu sanatti tarkaanfatuutu waa hunda hanqisaa balaa hunda hanqisaa rakkoo durfa hiikaa. Kanaaf sirna san lafaa ni qabna sirna sanitti wal deebifnee sirna saniin yoo hojjennee waliin kan deemnu taate rakkoon akkanaa dhaaba kana keessatti qabsoo Oromoo takka mooraa qabsoo Oromoo keessatti fuuldura ni dhufa jennee yaadnu hundi keenya immoo har'a agarree jirra warri jaarma dhaaba keessa turrees kama waliin nagaa uumnee tokkomuu deemnus warri jaarma biraallee maqaa biraatiin jaaramanii jiranillee wanni itti jirru kun hundi keenyaa qabsoo bilisummaa Oromootu bu'aan qabu agarree jirra haalli kun immoo heegaree qabsoo kanaatiif qabsoon kun bifa tokkoon abaa'oon tokko ta'ee cimee jaarmoonni mooraan Oromoo walitti deebi'ee tokko ta'ee cimee Oromoon walii isaa jidduutti qabsoo gaggeessu irra tarkaanfatee irra guddatee waliin gurmaa'ee diina irratti fuula deeffachuun mul'achaa jira abdii guddaa arkaa jirra kun immoo yoo bakka takkatti walitti xumaramee deeme qabsoon bilisummaa Oromoo bakka takka gahuudhaaf ifa guddaa nu fuula duraa jira kanaaf uummanni keenya waan kanarra jabaachuu qabsaa'onni jaarmoonni hundi kaan kanarra jabaannee kana keessaa xumurree qabsoo keenyatti seenuutu fardiidha uummanni keenya haalli keessa jiru haalli biyyattii keenya keessa jiru fuuldureen hegereen uummata keenyaa yaaddoo guddaa keessa seenee jira yaaddoon kun hanqisuun amma gaafii amma lafaa jeemu kanaaf waloodhaan deebisaa kan nuun dirqama ilmaan Oromoo hundaati lammii hundaati kanarratti namuu kana jiru yoo jabaatee waan gaariitu argamuu ta'a jennee yaadne jechuudha. Obbo Edgii galatoomii gaaffiin kun itti haanu ammas waa'ima kanarraati fagoo hin deemu obbo Damisee Kabbada Sardaa kan keessan tahaa gaaffiin koo wal dhibdeen dhaabolee
adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensota adda bilisummaa Oromoo gidduutti dhalate akka dhaabi lama tahee bakka lamatti gargar citu godheera. Haalli sun immoo gadi bu'ee uummata gidduutti hawaasallee diigeera. Hawaasa diigame kana deebisanii ijaaruudhaaf tarkaanfiin isin fuuldura jiru maal fakkaata? Maal hojjechuuf qophooftanii jirtu? Siyaasaan jaarmaan tokko saba ofiitii gaggeessu uummataan utubamuu qaba. Uummata involvementii uummataa barbaachisa. Gurmuu uummataa barbaachisa. Keessumattuu ala kanatti kanan hubadheani yaanni adda addaa namoota jidduu jiraachuun suni hamma naannootti illee deeme bifa naannollee qabate hawaasa iyyuu jeeqeero. Hawaasni ala kanatti gurmuu qaba. Gurmuun kun waan isa barbaachiseef biyya keessa jiru keessatti seera keessa jiru keessatti communitiin of ijaaruun waan communitii sanaa barbaachisu biyya jirru kanatti keessumattuu Kanaadaa yoo fudhanne gargaarsa baay'eetu jira. Kan faamilii ilaalutu jira, kan ijoollee ilaalutu jira, kan amanteellee, kan aadaa ilaalutu jira, baay'eetu jira. Communitiin asitti of ijaaruun saasila utoo tokko ta'ee sosso'e biyya kanatti illee waan inni benefiit godhu hin jiraata. Isas gochaan jiru. Poolitikaatu hawaasa jeeqe mataadhuma isaa hawaasa jeeqe. Kanaaf gara fuulduraa hawaasni tokko qunnamtii involvementii siyaasaa qabaachuun qabu otoo hin ta'in waan itti ijaarameef sana waan hawaasni sun barbaadameef sana parpazii sana baay'iloo qaba akka seera biyya kanaatti waan barbaadu qaba isallee hojiirra oolfachuu hin dandeenye hawaasni hundi jeeqamee jira isa hundayyuu amma garee poolitikaa gara tokkotti hiriirsanii walii galteen wal hubannoon yoo rakkinni jiraate rakkina sana fidanii haasa'uun furmaata itti barbaaduudhaan yeroodhaan furmaata otoo fincila biraan uumin otoo rakkina biraan uufin otoo danqaa biraan ta'in hiikaatti barbaachuudhaan aadaa kana develop garee poolitikaa keessatti develop gochaa kana ordofaa itti aanee immoo hawaasni jiru kun siyaasaan jaarmaan siyaasaa tokko hawaasa keessa jiraata. Hawaasni suni nagaan qabaatu taanaan jaarmaan siyaasaas nagaan qabaatu. Warra ganda tokko keessa mana tokko keessa faamilii tokko keessa walii galteen hin jiraanne faamiliidhuma santu jeeqama. Faamiliin immoo jeeqama qabu. Ollaa wajjinillee jeeqama uumu. Ollaa wajjinillee nagaa hin qabu. Ollaan nagaa hin qabne immoo hawaasa wajjin nagaa hin qabu. Isa kanarratti hojjannee muuxannoo darberraa rakkina darberraa barannee isa kana furmaata barbaadu. Hawaasa wajjin furmaata barbaadu. Hawaasa dhaggeeffachuu. Hawaasaan mari'achuu. Yaada hawaasarraa argachuu. Yaada siyaasaa kennu akkasitti deemuudha gara fuulduraa. Wanti kanaan dura keessa dabarree kan nu barsiise isa kana gara fuulduraa akkasitti deemna kan jedhu. Galatooma obbo Damusee obbo Ergii yaada kanarratti waan dabaltu wal dubbatan qabdu. Tole dhugaadha rakkoon jaarmoota siyaasaa takkaas qaama qabsoo gaggeessuu jidduutti dhalate gabbu'ee uummata jidduuttis waa uumuun isaanii jira. Isa kana akkuma finnetti irratti hojjechuudhaaf karaa keenya waan uumne silaa fayyisuun tokko dirqama keenya nurraas ni jira isa sanis godhaatuma jira haalli amma godhaa jirru kunis isa irraa tokko jechuudha miseensota keenya kan wal waliif finnee akkana wal qaama tokkotti walgahii akka godhatan akka walitti dhiyaatan kan goonu kun uummanninis akka uummataatti qubatee kan jiru kun kan yaada kanaan gargar bahee jiraatu yoo jiraate yaada kana kun walitti deebinee jirra koota inni akkana waliif fiduun kun haala jidduu isaanii ture san salphisuu tokkummaa san bakka tokkotti waliif fidu tokko gujannu dhaaba qofaan bakka tokko guutuu keenyaatu tokko muutaa qaamni dhaaba kana jala jirus qaamni dhaabota kana deeggarus uummanni bal'aan Oromooleen kan sababa kanaan gartee gargar bahee yoo jiraate walitti deebee tokko ta'uudha jechuudha wanni wanta guddaan deemnuuf uummanninis immoo waan kana keessaa qooda qaba karaa tokkoon gulaalle
dhaabonni siyaasaadhaa yoo wal didan yoo rakkoon keessatti uumame silaa kan isaan akka walitti deebi'uu deeban takkaas rakkoo isaan jidduu dhufte tana akka fedhatan ka dhiibbaa godhu qabu hawaasa ummata ummanni keenya immoo bifa san irraa harkaan turre haqaa fi dhara addaan baafatanii kun dhara qaba kun haqa qaba ati haqa qabda ati dhara qabda ja'anii silaa dubbatanii nu jiddu jaarmoota kana jidduutti ka dubbatan ta'e ka dhaabbatan ta'e rakkoon kunuu bakka silaa kana gahu kanan gahu furmaanni argama. Ummanni yoo dhiibbaan ura godhe wanni gooneef hin jiru. Inni sun karaa uummata Oromootiinis hanqinaa jira. Ummanni akka uummataatti waan waliin qabaatu qaba. Maal jechuun ummanni akka uummataatti Oromoodha. Oromummaa tokkummaa waliin qabaachuu qaba. Inni kun bifa fedheenu jaarmee fedheenu waan diigamuu ta'uu miti. Jaarmanni siyaasaa akeekaa fi siyaasaa qabaachuu ni keenya ni danda'ama. Garuu tokkummaa uummata Oromoo irratti bilisummaa uummata Oromoo irratti kompromaayizii godhuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaan wal dhaabuun kanaan gartee hawaasnis kana fudhatee kanaan wal dhiibee karaa biraatti tokkummaa uummata Oromoo waan diiguu irratti bobboonu kuni waan Oromoo irraa eegamu miti. Uummanni Oromoo akka Oromootti akka uummataatti uummata tokko uummata gabrummaa jala jiru bilisoomuu qaba bilisoomuuf immoo qabsaa'uu qaba kan jedhu suni hundee Oromummaa kan waliin nu qabu san ta'uu qaba. Inni kun yoo jabaatee jiraate dhiibbaa jaarmootni jiran yoo kan wal qabsoo diinan isaa walitti bobba'an taate dhaabba jechuu danda'u qaba. Wanni kana duroo ture immoo gamalachuurraa'uu murtii tokko osoo fudhanne hawaasni gamalachuurratti rurraa'aa jira. Inni kun waan kana keessatti waan kana tursiisuu irratti waan kana hammeessuu irratti waan gumaachee waan qabuuf ummanni keenya illee bifa sanirraa jijjiiramuun barbaachisaadha. Dhugaadha qabsoo nu keessa dhuftee nuutu waliif fidee akkasiin immoo ummanni illee nu qofa wanta osoo hin ta'in waan irratti gumaachee waan qabuuf waan sanirraa ummanni keenya fuuldura qulqullaa'ee dhaabbachuu qaba. Akka Oromoo tokko ta'ee namni jiraachuu qaba. Waan tokkummaa isaa jaarmaa siyaasaa ka tokkummaa isaa diisuu dhufe dura dhaabbachuu qabu fudhachuu hin qabu. Kun waan tokkolleen keenya ta'e heema fudhachuu qabnu miti jechuuf hin jedhe. Inni kun yoo akkas taate fuuldura yeroo gabaabaatti ni fixannaa haalli amma agarru immoo hamilee guddaa nuu kannee namni dura walitti dhiyaate walitti dhufee kan duraan oolte waliin hin jenna waliin ta'e waliin nyaachaa jira waliin dubbachaa jira waliin teenya haasawaa jirra waliin dhufnee akka duritti walitti dhufnee wal simannee waliin wal keessa deemaa jirra kuni abdii guddaa namaa kan jedhu qabna jechuudha. Baay'ee galatooma. Gaaffiin kun itti aanu obbo Damsee kan isiniif taha walgahii kana mara booddee agaatii akkuma beekamu addunyaa mara irratti magaalota gurguddaa addunyaa kana keessa jiran irratti adda bilisummaa Oromoo lachuun keessaniyyuu bakka adda addaatti walgahii wal hubannoo gochaa jirtu. Walgahii wal hubannoo kana booddee maaltu taha jedhamee eegama? Tarkaanfiin itti fufu maali? Tarkaanfiin itti fufu akkuma hoogganni gama lamaanii wal argee walii galetti jaarmaa kana deebisanii tokkoomsu tokko gochuu qofa otoo hin taane ijaaruu jabeessuu hawaasaan walitti hidhuu isa kanarratti hojjetama. Kanarratti hojjetama inni itti aanu maali? Hooggana tokko korri sabaa waamame hooggana tokko filachuu hooggana tokko filatanii qabsoo hiriirsuu isa kana kan itti aanu jaarmaa kana tokkoomsuu jechuun akkasumatti tokko taane otoo hin taane garee lamaan iyyuu korri waamame kora sanarratti korri suni nama gara fuulduraa kaayyoo Oromoo geggeessu jaarmaa kana geggeessu hin filataa jechuudha. Isatti deemama. Itti galli isaa kan dhumaa isa kana. Isa kanarratti araara fixannee wal araaramne akka dhaabaattu fixannee jennee keessattuu jaarmoota amma walitti araaramne sadeenu wanni kun akkuma jennee kan duraati mooraa adda bilisummaa Oromoo keessatti araara buusu kan ta'anu adda bilisummaa Oromoo tokko qonii cimsanii bakka takka deebisanii tokkoomsanii qabsootti fufuudha. Wanni amma irra jiru kan gartee irratti hojjetamaa jiru tokkoomsuu san qaama kana walitti deebisanii walitti fidanii walitti deebisanii qaama tokko deebisu jechuudha. Abaa'oon kan biraa jiraachuuf hin taa'u jechuudha. Abaa'oon bakka lama sadii jennu kun abaa'oon kana booda tokkichuma isa sanitti deebifnee
qabsichatti fufuudhaa murteessaan jechuudha. Wanni walitti dhufu jirruuf wanni qophaa'u jirruuf qabsoodhaafi malee tokko ta'uun keenya qofti bilisummaa nuuf fiduun taa'u. Murteessaan qophii keenya bilisummaaf nuuf fidu san qabsoo san gaggeessuudhaaf qophii kana fitu jirra. Qophii kana gaafa finne qabsoo keenya finiinsine diina keenya biyya teenya irraa yaafne uummata Oromoo bilisoomsuudha galiin isaa jechuudha. Galatooma gaaffiin kun itti aanu akkuma sila waltajjii irratti dubbachaa ooltanii gamtaa qabsaa'otaa garee jedhamu waliin waltahiinsa irra gahuu keessan himtanii jara kanaa waliin waltahiinsa uumuudhaaf haal dureen lafa taa'ee jiraa'oo maaltu gargar isin baasee isarratti jeeqama majaarmaa kana keessatti jalqaba uumameetu achumarraa dhalata wanti hunduyyuu amma maqaa jaarmaa kanaatiin gara zaree 3-4 ta'eera. Gruupii dhuma xiqqootu namoonni konsarne ta'ani maqaadhuma kanaan sossa'u. Maqaan kun abbaa qabaa, mana qabaa, kaayyoo qabaa. Amma danda'ame gruupii kana hundayyuu walitti qabanii ta'anii waliin haasa'anii isa tokkoomsu. Jaarmaa tokkoomsu jechuun isaan hunda dabalataa jechuudha. Isa kana qofa otoo hin taane warra kaayyoon nu fakkaatan jaarmolii adda addaa kan Oromoo fi bilisummaa Oromootiif dhaabbatan isaan irratti hojjechuu isaaniinis humna tokko ta'u warra humna tokko hin taane immoo Oromoodhaaf yaada tokko qabna yaadni mataa keenyaa suni isa kana wayyaa warri jedhanii dimookiraasiis haa ta'u maalos haa ta'u warreen sosso'anoo jiraate isaanii wajjin illee gaafii Oromoo irratti gaafii dimookiraasii irratti gaafii mirga dhala namaa irratti jara kanaa wajjin tumsa godhachuu tumsa qopheeffachuun hin danda'ama isa kana irratti hojjetamu wanti amma walii galame kun kanuma asitti dhaabbatu miti garee kana lamaan tokko godhe waan dhiisuu miti extend godha warra biraatittu itti fufaa yeroo dheeraas fudhachuu danda'a garuu abdii qabna hawaasan uummata Oromootiin walitti hidhamuudhaan gargaarsa isaanii deeggarsa isaanii involvement isaanii argachuudhaan waan kana injifannoon fiixa baafnaa xumurree wallaasoo kana bara keenya yoo dhumachuullee baate ijoollee keenyatti dabarsuu danda'u isa kana yaadni jiru. Itti dabala yaada kana irratti waltahiinsa sana ta'uudhaaf haal dureen lafa taa'e yoo jiraate isa qofa lafa naa ka'a. Haal dureen tokkollee hin jiru qaama fedheewwanuu kan walitti teenyee haasofnee araara buusuu abaa tokkoomsuu abaa bira kunneen immoo jaarmoota biraatti waliin tokkoomuu yoo dandeenye immoo qabsoo walii dhufuun haal duree tokko malee haal dureen tokkollee hin jiru. Jaarmoota tokko gidduudhaa haal duree tokko maleedha waan kana lafa itti kaanee hojjetu yoo haal dureen jiraata araarri sun ta'u haal duree tokko malee itti jirra. Obbo Damisee Kabbada Sardaa akkasumas obbo Yaddii Boruu maqaa raadiyoo Afuura Biyyaatiin gaaffii keenya hundaaf deebii quubsaa nu laattaniif galatoomaan isiniin jedhaa dhufaadhaa. Galatoomaa hiriyaa kan nu kennu fayyaadhaa nu jiraadhaa jabaadhaa hojii boonsa jirtan.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma.
Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa gaariitti.